Akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota keenya egaa kun chaanaalii Obsaa fi Daanii jedhudha. Akkuma beekamu har'aa waggaa lammaffaa Hacaaluu Hundeessaa guyyaa du'aatii isaatii yaadannoo isaadhaan wal qabatee viidiyoota adda addaa Hacaaluu Hundeessaatiin hojjetaman qabannee isiniif dhiyaannee jira. Hanga dhuma qophii kanaatti akka nu waliin turtan abdii guddaa qabna. Waliin turaa isinan jenna. Amma gara viidiyoo Mucaan kun dachee maccaa kan warra dursee adda isaa qabsoo Oromootiif kennaa dhagahee Amboo hambaa lafaatti yoo dhalatu namoonni baay'een tarii akka abbaasaa qawweeriyaa godhataa yookaan ammoo akka haadhasaa garaa laafee guddata jechuun alatti namni waan addaa yaada jiraachuu baatullee abbaan isaa garuu Hacaaluu baasaniifi እንጂ ጎሰኛ አይደለም። እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኦሮሞ ነኝ ማለቴ ግን ጎሰኛ የሚያስብለኝ ከሆነ የገባው እንደገባው ሊወስድ ይችላል ማለቴ ነው። Amma ani namooti baay'ee Hacaaluudhaanii afaan Oromaatiin zaranyaa jedhu. Immoo ati Oromoo duwwaa fi kanatti wanti jettu uummata Itoophiyaa fi kanatti falmatee jedhu kanattis yaada maal qabdu? yaada qabdu. Sumara Hacaaluun Oromoodha gadi ta'ee fi wanti fe'iyyuu abbaa Oromoodhaan dubbachuuf mirga qabu hin qabu. Qaba. Mirga Hacaaluun qabu ani Oromoodha jedhee abbaa barbaadee fi lammii isaadhaa yookaan sanyii isaadhaa fi waan barbaade gochuu hin danda'a. Akkuma ammoo abbaan barbaade godhaa jiru. Poolitikaa keessatti hin galeenii jechuudha. Naa bakka kunoo yaadii koo kanumadha. Yaadan qabu. Zaranyaadhaa gosanyaadhaa yoo jedhan iyyuu bakka godhesi utuu godhe ta'es bakka godhee godheeras ta'uu amma maal beektaa wanti ta'aa jiru jechuudha. Oromoo namni jedhee sirbu zaranyaa ta'aa jechuudha. Zaranyaa bilisatti no. እና ዮ አማራ ጎንደር ምናምን ይወጥ ስርቢት ይገሩ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ወልባ ለተመነም ኦሮሞ ደገፉ ይካል ኦሮሞ ዱካን የሚጀዱ ኦሮሞ ዱካን ስርቢቴና ዘረኛ ዘረኛ ላይ ጁ በመጣ ሶዳና ማስን ከምበጫ ማለቴ ነው። Wamboni goste ganna tutisam odem bula male osidisam baris da bareda na mageti Uto Adam bade na fruya jigago Service na mwe kubako Anam Jirra 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 bulle bari arguf garanu balise anu yo kana asirratti yaadata ummanni Oromoo yeroo dhumaa fi yeroo isaanitti viidiyoo isaa kan arganna. Viidiyoon isaa dhumaa jechuudha. Viidiyoo isaa dhumaadha uummata Oromoo fi torbee kanaatti kan inni interview kana godhee torbee isaatti kan inni boqote. akka jedhamutti garuu interviewin kun tureera jedhamanii interview godhame dursee godhame garuu kan inni uummatatti dhiyaatee viidiyoochi torbee yakka viidiyoo isaa kana iddii gadhiifame torbee ya nui ya wa irran fachu Oromoo keessaa jechuudha. Kan akka akkas beekamtii qabaatee kan akka Hacaaluu Hundeessaa gad of qabu jiru. onneen isaa kan baay'ee ol qabu tokko baasanii abba tokko hojjetee inni itti baay'atan garuu wanti akka isaa dhufaadha.
Dhufaala taane Wanta dhufu. namni akka Hacaaluu hin Na- dhalataan dhalata. Dhufu. Waan dhalatu inni akka isaa onnee isaatti Namni akka isaa yaadatti teessaa bara wayyaanee barkumee galmaa barkumee miinileen waamame gaafa waamu sana yoo laayivii ta'e mana hin dhufu qaxxitaa darbatee mana hin dhufu. Kanaaf inni qaxxitaama dubbachuu barbaadeetu jechuun kallattii maanii dubbachuu barbaadeetu wanta yaada garaasaa keessa jiru. Yoo amma laayiviin darbite wanti kuni kutanii keessaa baasu jedhu yaadeetu. achi waltajjiitti dhiyaate waan biraa waan Wanta- biraa Yaadatte yoo ta'e yeroo choo rabbitoo ishee malee hin du'aa yaa'eeno. namni yaadatte yoo ta'e namni inni waameen ati ofii gadhoodha gaafa madarakiitti baatudhaan akka maraatti Waltajjiitti gaafa baatu isaan darbii waltajjiitti gaafa dhiyaatatti waan akka maraatti addaa. si godhe ofii gadhu Eeggadhu isheen. immoo sirba akkas akkasii sirbiinii Hidhanii asxaa hidhatanii ni gashan. booddee erga inni sirbee booddee hin jiranni wantonni kun jiraatu. Shimallis ture jecha shimallis. Erga cabsee erga gootee immoo Itti gootee immoo bagatti gootee shimallis abdiisa. Kasadeen. Hayyee ammaa walumaan kasadeen. Hayyee ammaa walumaan. Akamani neeku abaayee himma marrachiisa abuun kookoo bara nan beeku abaayee of na sassachiisa abaayee akkanatti seete abaayee qabsaa ta'uuni abaayee adabulaniiti abaayee qorra dhuganiiti abuun koo beela sobsaniiti abaayee diinagjeessaniiti abuun koo ofis du'aniiti. akkuma jedhetti ofis du'aniiti. Bakka ajaan baay'atu bakka tortoraaf ragaa allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqaa. Daandii dheeraan na hafee daandii dheeraan na hafee kan fuuldura koo taa'u booddeetti garagalee moortuuf lattuun lakkaa'u. Daandii dheeraan na hafee kan fuuldura koo taa'u booddeetti garagalee bookeef tafkiin lakkaa'u bookeef tafkiin lakkaa'u bookeef tafkiin lakkaa'u. Bakka ajaan baay'atu saree fi Allaattiif saree malee. maalla yaadni inni jechuu barbaada sun maalla asirratti. Ani egaa akkan yaadutti Tigraayidha. Tigraayin fakkeenyuma kana yaadan garuu dhiifamaa Sodaadhaani yaada inni kaasuu barbaade akkasii maal kan naquu danda'u maalidha maal ibsuu barbaade nama poolitikaa keessa galatu. Allaattiif saree malee kan biraa maaltu dhaqaa. Iddoo dhaqaas jiran maaltu dhaqaa. Ammoo Oromoon dhaquun qabudha dhamma yaadni isaa. Iddoo akkasii. Bakka hin taane dhaabbachuu Eenyudha iddoo akkasii dhaabbatu moo warra maal godha fakkeenyaaf Oromoo keessaa. Hacaaluu Hundeessaa akkamitti namaatu. Du'i isaa egaa amma dhugaan isaa amma yoonaa hin bahin jira. Dhugaan isaa yeroo tokko hin baate nama abdannaa miti. Jiraachuun Hacaaluu Hundeessaa dhalatee gaafa gara haadha isaatii ba'e ani fakkeenyaaf amma Hacaaluu erga waggaa nama lakkoofsise. Nama baay'ee du'e jedhanii yaaduu danda'u. Garuu ammas uummata warra du'e jedhanii yaadan sana caala warra jira jedhanii yaadantu baay'ee ta'antti fakkaata. Hacaaluun du'eera. Du'uu du'eera. Lubbuudhaan bakkeen jiru. Garuu seenaan hojjete akka waan jirutti lakkaa'amne. Lachuun Hacaaluudhaa kaasee hamma irraatti Hacaaluun guyyaa tokko ofiisaaf jiraatee hin beeku. Maaliif hin jedhe? Kanaan dura Hacaaluun carraa biyya alaa jiraachuu wayii argatee ture. Uummata jiraatanii garuu hin barbaadu jedhee an biyya koo keessan jiraadha yoo illee jedhee ni yaadu. Yaada qabaa jedhe. Carraa si yaada jedheetan. Innaa Hacaaluun hin dhalate iddoo horii eegaadha. Seenaa isaa gaafa dhaggeeffattu horii eegaa sirbaadhaan inni guddate. Isa booddee gara waxatummaatti dhimee keenya kana gaafa dhufu qabsu yaa'u dhiigni Oromoo dhageetee fi qabsootti dhufe. Bara sana ciraama isaayyuu bara kana immoo wayyaa laata yaada. Bara isaanii irra immoo bara isaanii baay'ee rakkisaa ture itti fakkaata. Kun kan keenya mayyuu rakkisaa dhagahu.
Inna manidhaatti rakkateera. Fakkeenyaaf albuumii isaa sama jimmaraa yeroo inni baase baay'ee rakkachaa ture. Gaashanaan tokko hidhamee keedha. Achi barreessee. Dammoo intin sagalaffaa kutaa sagalaffaa barachaa ta'e kudhanaffaa barachaa ta'e hin beeku. Addis makiinaa Addis Ababaatiif amboo gidduu deebi'aadha inni waraabsaa ture. Dhaggeeffatee darbeessee lafa sirriitti. Inna jireenya Hacaaluun jiraate walumaa galatti uummata Oromoo jiraate. Ani wanti jechuu barbaadu waa'ee Hacaaluu walumaa galatti maaliif uummanni Oromoo Hacaaluun akka inni Oromoof ta'e yookaan bakka inni Oromoodhaaf geessan yookaan Oromoodhaaf wanta inni yaade sana uummanni Oromoo amma Hacaaluudhaaf hin fakkeenyaaf inni Hacaaluun isaa bilaashee lafatti dhangala'e. Nuuf bilaashee miti nuuf iddoo guddaa nu ta'e hin jaallannaani namni jibbuun hin jiru. Garuu amma inni ta'ee fi uummata Oromoo hin taane. Amma inni ta'e ani gaaffiin koo uummanni Oromoo amma Hacaaluun ta'eef sana maaliif hin taaneef? Maal rakkinni inni guddoo jiru sun fakkeenyaaf maal rakkinni jiru fi namni yaada mataa isaatti kennuu danda'amini. Garuu amma har'aatti Hacaaluun kana kan uummata Oromoodhaaf godhe uummanni Oromoo Hacaaluudhaaf kana goona. Manni jedhamu jiru. Yoo Hacaaluun hazaneera nuti keenya boonii irraa ispaaltii irraa ari'amne irraa garafamne irraa namni qiixaan biraa ari'amne irraa amma lubbuun darbutti ture bini dhugaa galatti ture dabarsanii innis dabarsa arginu keenya iyyuu ammoo jiraachaa jiru barana garuu Hacaaluun akkasidha akkas ta'e Hacaaluun waan akkasii goona inni ajjeesna jechaa jiru inni ajjeesna tuutiin yoo fakkeenyaaf kaane bakka Hacaaluun hin du'e innis ajjeesna tuutiin hin addiine mirga qabna garuu ajjeesna jechaa jiru. Maafi uummanni Oromoo caalaa wanti tokko dhugaasaa baasuuf dhugaan sun akka ba'uu fi maafiin tattaaffatu. Fakkeenyaaf irraa jammaree ana fi Makoyyoo naasii malee maaliin godheefi itti nama gaafachuu hin dandeessatti. Anii fi atii walii gallee nuyi Hacaaluudhaaf kana goona maaliif hin jedhu uummanni Oromoo. Yaada qabdanii. Kanuma yaaddi keenya dhugaansaa maaf dhokataadha. Dhugaansaa maaf dhokataa. Akkuma caama fakkeenyaaf yaadatti yoo ta'e awwaardii malee hin gaddaa kan allee awwaardicha awwaardii eno Hacaaluu ture kanii marra dursaa ture jechuudha. Sa'aatii 2-3 waan hin gumnetti Parsantii baay'eedhaan caalee wanti badhaasa sana fudhate parsantii baay'eedhaan caala baay'ee fagootti caala waan yaadamne ta'e akka karaa isaaniitti uummata Oromoo wali qabanii nama ajaa'iba karaa wanta xiqqoollee karma kunillee Hacaaluu addunyaa irratti albeemiin isaa garuu waan xiqqoo xiqqoodhaaniyyuu Oromoo wali qabu namni baay'ee rifate ganamaan Takkaashee maaliif uummata Oromoo wali qabu maal riiziniin jiru kuni maal fakkeenyaaf Baay'ee nama tuyaa hundi keessa miti. Fakkeenyaaf seenaa jallisee akkanaan hin jedhamneef akkas jedha Baay'ee yeroo jalqabaa fi biyya Itoophiyaa keessa kan jiraachaa ture eenyu jedha. Kush. Uummata Kushidha. Kanaaf falmuu barbaanne Itoophiyaa bamuun gosa falmuutu barbaanneeti. Itoophiyaan kan keenyadha kan uummata Kushii dubbittiidha jechuun dandeenya. Garuu immoo uummanni kun iddoo inni dhufe hin beekamu. Seenaa iddoo inni dhufe hin beekamu. Naannoo iddoo inni dhufe hin beekamu. Itoophiyaa keessa kan itti galee yaa'u seenaa waan barbaade bareessina baay'ee amma arga ta'e garuu kan keenyadha jechuun dandeenya. Garuu maaliif immoo abbaa biyya guddaa ta'e fakkeenyaaf uummanni Oromoo baay'eedha. Baay'ee tokko illee ta'u. Garuu kan natti tole xiiqii isaatiin awwaardii Hacaaluu Hundeessaa qopheessuu isaaniiti. Jechuun gaafa isaan gadi qabaa deemanii uummata Oromoo akkas xiiqiidhaan keekaa waan tokko maqaa isaadhaan qopheessu baay'ee namatti tola. Amma har'aadha wanti isaa. Gadi qabamu awwaardii isaa warrayyuu yeroo hundumaa waggaa waggaatti. Akkas ta'e dhaabbate. Guyyaa inni itti wareegamee kaasee waggaa waggaa isaatti wanti achi jedhanii waggaa lammaffaa isaa kanatti eegalaa jira. Kuni yaada guddaadha kun hundi garuu itti xiqqaata Hacaaluu. Ammayyuu ganaadha hin xiqqaata baay'ee dhugaa. Yaada Hacaaluuf qabnu dubbatamee numu. Fi yaada Hacaaluuf qabnu waatu hin taane yaada Hacaaluudhaan qabannee gadi qabu uummata Oromoo. Fi wanti godhamuu qabu yookaan uummanni Oromoo ilmaan Oromoo warri biyya alaa jiranis keessa jiranis faffaca'anii warra jiranii gadi qabamuu uummata Oromoodhaaf dubbachuu qabu hundumti. Akka keenyatti amma beekumsa keenyaa dubbanna. Sin caalaa beekna jechaan jiru. Du'aa Hacaaluu Hundeessaa hundumti keenya giddineerra. Yaada daawwattoota keenyaaf. Waan dubbachuu yoo jiraatu. Wanta baay'isaa dubbattaniitu Hacaaluu Hundeessaa wanta kana hundumaa wanta nu goote baay'ee galatoomii jechuudha. Seenaan sin dagatu seenaan hin nyaatu jenna. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa fi
Haadha wabii fi immoo jajjabina jajjabinaa bunaa qaxxaayee yeroo taanuuf immoo viidiyoo gara biraa sinii Waa'ee caaluudhaan qabannee dhiyaachuu dandeenya. Biyya keessummaan dhufe. keessumaa Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya irraa kana fakkaata ture. Qophii viidiyoo gaggabaabaa Haacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaadhaan qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata ture. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasitti nagaan nu turaa isin jaalannaa jenna. viidiyoo asirratti jechuudha. Viidiyoo keenya kan immoo laayikii, sabskiraayib, sheer nu godhaa. Hanga viidiyoo biraatti nagaatti isinii jenna. Nagaan nu turaa galatoomaa jenna. Kaameramaan